Har'a du'aayin tiyya qeebalamte. Amma dura masgiidaa dhufe. Aboon dhiisaa kaan an hadha booniyyee waliin jira nam tokko waliin dubbachuu fedhu. Namni biraa gee manatti hin ergatinaa. Booniyyee. Aboon sirraan qabnu kaateeroo nu dhiiskaa. Nu dhiiskaa humnaa miti kaasi waliin taphachuun nu dhiiskaa. Ay booniyyee waliin jirraa bar. Booniyyee. Akkam yoo anaaf si amma wal janajjanaa ani laakiin janajjanaan tiyya ta'asirraa taati malee silkii keessaan sitti hin bilbilu. Silkii keessaan sitti hin bilbilu. Viidiyoon si hin bilbilu. Waan dubbannu asirratti dubbanna. Waan dubbannu pablika irratti dubbanna. Anaaf si wal dhageenyu yaadaa muraanni kenna asirratti malee keessaanis nambara keelleen fudhadhu kiyyalleen fudhattu. Walumaan galatti jireenyi kiyyaaf kan kee paablikaa jechuudha. Paablika gaaf fiigaa ol babbuufne maal jennaan Oromoo waan jette jilbi lama gubate sadaffaan naafa. Amma anillee konfidensii atillee yookaan abbaan Abdallaa kun wanni inni natti dhufeef maybe akka Oromoon baante san muka lafa jige qottoon itti baay'attiisanii abbaan Abdallaa illee wanni dhufeef gocha dura narratti dalagame. Akkasii dalaguuf narratti dhufe. Anillee difensii jira si sodaadha jechuun hundinuu straayikaan hin jiru. Atillee difendiidha, anillee difendi. Goolkippa. So kanaaf yoo asirratti waliin dubbanne immoo na dhagaye yoo asirra waliin dubbanne wanni an sodaadhullee hin jiru, wanni ati sodaatullee hin jiru. Asirratti wal janajjannee waan gaafadhu. Gaafadhu. Namni tokko wal jaalachuun duratti maal ta'uu qaba? Haala amala walii beekuu qaba. Jalqaba irratti wal amantiidha. Wal amantii. Yaa ati amma maal jettee ani karaa keessatti itti naasuu. Waa si gaafadha. Uduu jecha kee fagoo hin deemin. Warra dura waliin dubbataa turte warra saniin waliin amanan jechuu ati. Ani isaaniif amanamtuudha isaantu naaf hin amanamne malee. Gochi ati daladde jiru hundinuu kan warri dalage. Yes. Rabbi si beeka. Rabbi na beeka. Ani nama. How come video sheekaa gabbaye? A'udhu billahi. Wallahi ana biraa miti. Like inni yoo dubbatee jira waan san garuu ana biraa miti. A'udhu billahi. Maal akka ta'e beektaa? Ani nama abbaa manaa kiyya ta'ee waliin jiraadhee dhiisi. Nama guyyaa tokko waliin yeroo gaarii dabarsine waliin nyaannee dhugne iyyuu waan akkasiisan irratti yaaduun. Dhaartaaf naa godhame nama 300 teettanii guys. Ayyee. Waan akkasiisun immoo na biraa miti. Inni iyyuu dubbatee jira bara afaan isaati. Kun ammoo an kun duriyyeedha waslaataadha. Taaptaap godha nama 300 teessanii taaptaap naa godha kaa guys. Taaptaap naa godhu jirtan malee giftii naa kennu hin jirtani. So kanaaf wanni an siin jedhe saniifi taaptaap naa godha guys please. Yaa ayee saniif hootee jalqabumayyuu karaa namaa deemuu dhiisudha. Baqaatii nama tootee karaa nama jireenya namaatti galuu dhiisu. Kophaa kan kee jira. Amma anaaf si amana. Hin amanama jettee yoo asirraallee si waliin illee keessatti gabbu'e natti kakattee homaa siin godhu abbaa Abdallaa na amani. Jedhi asuma irratti naanifati. Garuu ani nama amanamtuudha. Anifatti gadi buunu jedhi garuu ani immoo namaaf amanamtuudha. Wallahi. Maaliif si fakkaate? Akka namaaf amanamtu kan na taasise akka namaaf amanamtu ta'u kan na taasise waan daandiin kaleessa irra darbe sani beektaa? Thank you. Hikma wallahi billahi tala nama hikmat. Okay. Flowery torba guys dafa ayyee. Daandiin kaleessa irra darbe santu ani miidhamni nani kaleessa miidhame namni tokko illee akka miidhamu barbaadu si galee. Beektaa namni
gubbaa kan kee kana yoo dhukkubsattee yoo maallaqa dhabdee yoo waan tokko taatee yoo rakkattee namni si gargaaruu danda'a. Garuu immoo qalbii cabammoo wanni takka illee fayyisuu hin danda'u beektaa? Thank you. Ay, flower torba guys. Ay. Akkasidha. Namni sababa kiyyaan namni tokko illee akka qalbii cabuun barbaadu. Wallaahi dhugaas waa hedduu like gizee wanni tokko sitti dhufe waan hedduu si barsiisetu darba laa'e. Wanni tokko gaafsi dhufe waan hedduu irraa baratta. Namallee adda baafatta. Wantoota hedduullee adda baafatta yaani rakkoon fedhellee yoo si dhufe bal'inni fedhellee yoo si dhufe jechuudha. Ati kaleessa bakka irraa dhufte san hin dagattu jechuu kanaaf jenaan ani miidiyaan kun akkas na godhee nama biraa irratti immoo namni bira akkas ta'u immoo hin fedhu. Wallaahi ani namoonni asirratti afaan Oromoo dubbatan hundumtuu anaaf obbolaa asiif galee. Boonii ati warqii namaati. Ani durattuma yoo mana kiyyatti si dhiyeessu. And by the way, I'm a jechi KTV. Akkaataan ati reaction ni kee wanni na godhe argitee feel sympathy jechuu laal qalbii laafinna takkatu natti dhagame waan noota ati jetteerra jechoota ati jetteerra akki ati jette lafee guys tap na godha lafee cabde ni hidhaniimi ni bayyadanii ni deebisanii laakiin qalbii cabde ammoo hin deebisan jette. So kanaaf akka ati baante wanni hundinuu normaali. Wanni kun addunyaadha. Addunyaan tana wanni ati irra dabarre hin jiru. Addunyaa tana wanni ilmi namaa irra dabarsine hin jiru. Namni hundinuu ni dabarsa. Namni hundinuu argeera. Fakkeenyaaf keewwannaa ta'e malee namni waan sanii olii dalage natti fakkaata. Irra hedduun namaa ati telefoonaan namni laayivii zinaa walirratti dalagee ijoollee walirraa dhalee irra waliin darbee amma namni amata 3 amata 4 waliin taa'ee achiin booda nikaa wal hidhata. Kun halaala miti. Waan ati daladdee ati dalagame nu amma fakkeenyaaf namni guddaan sanii ol dalagaa oola namni hedduun. So sun waan sitti dhagamini ati jechuun warqii intalaati. Wallahi dhugaa guyyaa takka illee qeeqa sirratti illee godheen beekan. Anis hin argine. Anis illee nan agarre qeeqa illee guyyaa takka sirratti godheen beeku. Gaafa maqaan isaa eenyu ijabbaat maqaa sanatti please ijibbaata qabsoo. Thank you bro. Gaafa ijibbaanni qabsoo TikTokii kee haa godhe guyyaa san isaa wal baradhe namni an dhaqee jedheen udu I wish inni as jala jiraate ati boru ilmoo argachuu teessa boru intala argachuu teessa mucayyoon tun obboleettii teessi waan kana maa irratti daladde namni jedhee qeeqa tokkoffaa irratti kaasee ijibbaata qabsoo ana fa'a guyyaa san wal baranne isa. Achi gaafa ijoolleen reaction sirra goggodhanii sirratti argitee beekumsa argatuuf akka like mucaa xiqqaa tokko fa'a amma doon hin biyya wannaa deeme jaarman immoo UK kana jiru ramni immoo maal jedhaniin Ramex isa akkam goote amma. Ani finni bare asuma irratti waliin dubbanna malee keessadhaan bar waa takka illee walirraan qabu. No anamma atuyu ta gorfamte wanni si gorsan hin jiru anamma jechi kana maybe situ na gorsa malee amma hikmaa si keessatti argerra galatoon abbaako hikmaa si keessatti argerra anatu si gorsa situ na gorsa malee an sin gorsu anamma umri sirra guddaadha nama sirra guddaati obboleessa kee sirra hangafaati hikmaa ammaan tana si keessa jirurra situ na gorsa malee an sin gorsu jechuudha. So kanaaf ijoollee xixiqqoollee waxaxeellee ofirraa eeggadhu jabaadhu qur'aana dhiifte moo qara'u jirta? Qara'u jira. Rabbi sitti beekaa? Wallaahi qara'u jirra yaa. Qur'aana dhiisnu.
jechuun akka duraa sanitti yaani sirriitti xiyyeeffadhee qara'uu baadhuus garuu qaraatuma jira. Amma immoo ramadaanii dhufaa jira waan ta'eef sirriitti qarana. Filaawarii torba gaa'e.